Akkam jirtu hordoftoota Osfaanaa waggaa 18 booda Osfaanaan gara magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC'tti dhufaa jira. Feestivaaliin bara kanaa kan gaggeeffamu Juulaay 22 irraa haga 29ttidha. Jaarmaa hawaasa Oromoo kan Washington DC wajjin ta'uudhaan sagantaan Osfaanaa kan isin bashannansiisu, bohaarsiisuu fi barsiisuu qabannee dhufaa jirra. Osfaanaa bara 2023 milkeessuu fi hawaasni USA kanarraa jiraatan hundinuu Oromummaa, aadaa, tokkummaa fi walitti dhiyeenya hawaasaa cimsuuf Osfaanaan toora guddaa taphateeras taphataa jiras. For us, Osfana isn't just about sports. It's about connecting with Oromo youth from all over the country. Ilmaan Oromoo hundumtuu bakka jirtanitti nagaan Oromummaa sinaa qaqqabu. Hawaasni Oromoo DC ayyaana kana magaalaa keenya keessatti qopheessuuf baay'ee gammada. Namoota bakka hundaa dhufan akka waliin taatan isin affeeruu barbaanna. Hundi keessanoo torban Osfaanaa guutuutti DC keessatti isin arguuf hawwii guddaa qaba. Kottaa hundi keessanuu Oromummaa keenya haa cimsinu, gootota keenya haa yaadannu. Nagaan kottaa. Nagaan kottaa. Nagaan kottaa.